Caatii irra kasaa barachitti rabbii kee kadhe. Bar caatii adaamaa kana 500,600 bittu achi birrii 550 bitatta. Shamara lolloo qoota kallee jirti. Intala dabaluu qabda. Waan san siin jedhaa jedhu. Isin dafee isiniin galu warra miidiyaa kana waan yaadaa jiru waan dubbicheen bakka yaa gabtashaan si bichaa sii galeera waan barbaade. Zuri lammaffaa biyya deemuu yeroo isiniin jala isiniin galu edaa arisin. Kottu nyaataa yaa. Maarra koo qaban sutti moo hin chiggiraalle. Naan dabaltan yoo soddaa. Nama waraabinaasi wallahi sirriitti godhadhaa warra zaanuu rabda. Muka nyaataa. Arsii hooyaa. Dhiisan haga afuritti argama keessaa fuudha. Haga rabbi afurnaa hayyame argama keessaa fuudha. Ciroo birachi tarraamu ciroo birachi tarree. Haga geessu dhaqee. Kenni no. Tak kasih aku dia. Aku mau dengar. Kata si udah lah dia. Wallahi kata na fuda di. Na orang dek kata gitu. Lo sedikit dan gojam kali fuda. Wallahi na dog gatu harus odam bi ka orang. Karala apa na. Ummata namaa bineensa waliin jiraatu dirree dawaasan hararisan dhaqee ilaalu qabu. Waraabisaa irra wallaahi jira wantan ittuu fikirii an argeechittu boondar deemnaarree nagaa xabiyyiinuma isinitti ta'an. Oromoo tana wali qabee dhukkeerraa kaasa. Saya Gondar nanya, manci Gondar nih, Gondar nih, takkan kau basif, asih kuno, ayo akan aja dah kuno karena tisini rabar itu, shabalin jirtu, ayo balin jiranir, cukup balin jiracun jirani, garu mau kau boleh ini walal, entahlah tak. Maka antara tak kau lagi sih begini lah. Wala cina ka gudung biragen. Ori bale Martino boleh yang ki. Cina toko kana jati ti wara sadda go Cina toko boleh yang gute. Cina toko. Kau tu sih kena. Wala kana kan tanim bega. Akka na waraan misin abba abdi zinash daygebi kot me wasi gaafadha abba abdi wallahi ko gaafi si gaafatu fiyu ana hajaa sirraa qabu dhufte rabbi si fide si jaalanna wallahi beeka banne deema barnaata amma wata Iga wo mimal jettora naga ya kasana dik ko fula fukata hanan ubak ashtu shumbe kana yo cinata ay fakkisa sani fi dalike akkana si yo yede tiwar ya kana way kasin jedu sama kenya kana barnoota gara barnoota ko tawa baradha fayyadama jala didat agar te bannat media ya agar te misaba gerna kana bannat gara burumsa asal endagatu ala fayyama wan tiktok ira tara ya fesan irra fayyadamu jirti ummanni adin jechu luga warri ingilishi beeku
nuti sabni keenya miliyoona 60 taanii akkamitti hafnatti nagu biyadheeroo dhugaati waa'ee. Atama kiliki masanin si kafalee mire. Viidiyoo likii jettu fuula normaalaan dheengadda guyyaa 3 viidiyoo 3 hojjedhe sadi waan geema baalamaa taphatee argatu naa kafale viidiyoon sun maa wal sobna maa kijiba. Waan geema silaa taphattu argatte. Waan namni geema baalamaa taphatee argatu. Kiliki machira tuqansaniif moo? Kilikii amma fakkeenyaaf viidiyoo takka qofa nama 6,800 godhe viidiyoo takka qofa. Eessarra sitti mesiyaa moo'atati kiliki gootu. Viidiyoo takka yoo namni isii agarsiisa qofa. TikTok studio profaayilii jala dayita. Ana bardoo tana live na adabe sabasa viidiyoo awwalan hojjedhe san gartee nama miiliyoona tokko foyitu laale beeyta. Garuu maal godha live na adabe ture bannaati guyyaa sana ana akkana maqii motora oofaa alaqqabee uummata kaatti agarsiisu. Live kiyya guyyaa motora gubbaa teettu kaa TikTok live maarra yoo seenanni kafalamee hanga achiin baanu live tana keettaati jettu tokko. Kuno guyyaa san bannaati narra cufe silaa bar viidiyoon sun waan xiqqaa rarraan argadhu. Nama miiliyoona tokko nama kuma 100 fa'i live godhee miiliyoona tokko fa'itu laale. Sababa narra cufanii waan kafal. Ammi akkisuun fakkeenyaaf atiin qoqa viidiyoo isaanii gabbaasee si agarsiisa. Kilikiin nama 300 meeqa? Kilikiin nama 300 kilikii nama 1,000 $300 kilik. Namni 1,000 akkas. Yoo namni 1,000 bakka san gasii tuqe doolara 300 sii kafala. Yoo namni 2,000 tuqe doolara 600. Yoo namni 6,700 tuqe meeqa duuba tilmaama godha. Yaa akkasuma dabalaa deema. Garuu wanni kun biyyoota qabaan beektaami. Amma fakkeenyaaf bara 2014 keessa kibba kana United States jijjiiree jedhu. Warra tuqoo osoo hin taane lokeeshina keessan gayyaradha tokkoffaa. Biiroo tuqoo osoo hin taane warroonni nama viidiyoo sana hojjetanii gadhiiftan yagiddi lokeeshinii keessan amma Awurooppaa keessaayyuu biyyoota ittiin dalayne jira si galee. Faransaay biyya ibsaa sanfaatti hin hojjetu biyya ibsaa sanfaatti. Yaa Hoolaandiin hin dalagamu Hoolaanditti hin kafalu nama Hoolaandii jiruuf. Faransaay hin faa guradhaa yookiin Ameerikaa guradhaa yookiin UK guradhaa yookiin Jarman guradhaa kanniin malee biyyoota marattii miti kan dalagu wanni isin beeku qabdan. Yagiddi lookishin isin biyya kana ta'uu qaba. Biyya Arabaatittis ni dalagaa. Biyya Kaayiroollee ni dalagaa waan jala jirtuuf. Biyyatti dalaguu qaba kaa. Namoonni tokko callistaniitu osoo lookishinii keessan Itoophiyaa keessa ta'eefa hojjettanii kafalu maaniif naamina jettan yagiddi sirreessuu qabdan waan achirrattu biyya qaba biyyoota muraasa. The especially is the first country is one United States. Ila caalatti United States faa taate jennaa. Yaa anna amees maal nutti agarsiista? Qoy gabbaasu jira qoy. Wanti yaa kosee meerra mana kiisha. Daantii maal kaasabaa jirta? Wayye Zak. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta? Birra ilma akkam? Najma. Nagaa wallahi galata rabbi. Alhamdulillah. Maal jirta? Ilmi ilaalaa jirtaasa? Naaf. Aadaa inni kun? Nama viidiyoo ilaalaa irra nagira. Hey.
ቤተሰብ ያ ኦኬ ማሻአላህ ሙቲ አጋ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ፈያዳ ኮምፕሊንክ ሲ አልሐምዱሊላህ አባብዲ ማይዳለስ yes yes አባብዲ ጅርታ አባብዲ nagaa kan fayyaa keetii jajjabaata naga alhamdulillah gammul isikame አባብዲ okay okay አባብዲ ma mute goda It's not more is because there were 73,000 unqualified clicks. You have to watch for at least. Now you can click it. Once it gets paid out to fuck, okay? You do not have. You're gonna freak out thinking that millions of people are looking at you, but that's not. Once you click the little go live link right here, this is what's gonna pop up, okay? You do not have to hit this red go live. This red button right here is going to take you live. To the total that you've made. So what I am doing is every time this gets paid out to me, Halo, wara Ababdi? ni rabar no Ababdi ma tingarsi. wai am gaba sai ko do not click on the link. Oye guys. Antia. Sagalee dhaan dubbattanis. Jirra wallaahi galata rabbii jirtu isin nagaa keessanii. Sagalee dhaan dubbattanii isin. Ababdi. oye Waan siin jira Ababdi. 1 2 3 Wara biyya teessan dhufuu naqee banta ka wara. Oye tips ops seriamo eebannaat. yeroo meeqa booda Hajaaraaf dhufaar. baatii meeqa boodatti dhuftamoo akkam baatii meeqa booda Baatii maal jedhan kun torbee lamood torbee takka bultii kudhan akkan. paaspoortii qabaannaan maal kan jira borillee dhufa dandeessa Paaspoortii qabaachuu qabaannaanu biyya galee deebi'ee obboleessa. bas biyya feeti deemuu dandeessu paaspoortii Ayinoo naa galee ba. kootu bakka Ababoo qabattee eerpoortii akka hin dhaabanne qabu. abbaabdi namanin ibsa bakki Abbaabdi namanii wayye akka hin taane si godhadhis abbaabdiin bakka sanittu maal asante biyya isaanii addaa. Abbaabdii bakka qubna garii keenya jabbeetti kaan abbaabdi kukuyyuu bira geessi abbaan abdii kaachiraatti fulmaa tokko biyyaaf gara Kukuyyuules. kukuyyuu bira biyyaaf gara si warruma isaanii biyyuma isaa ummata biyya sanii san kuyya baay'ee qofa biyya isaan haasaali kana
Habari yako mzuri sana, ugali nyaatile uummanni biyya sana. Abbaayyaa kun Maalidha? uummata biyya saniif kaa ibsaa. Inni achi keessi maaltu jira achi jireeti. Like kiisii si adiqan. Warra keessi dama deemu. Nama keessa hin qabne biyya sana hin dhufu. Maal gochuun keessi deeman gara? Aboo ka ibsaa gisee wayii eessuma kiyya tokko achi jiraata beektaa? Ayyee. Halkan inni salaata fuute deemu qabde jedhan. Ishee. Jaarsa akkana qawwee itti qabee beektaa? Inni karaa bobaa kana itti qabee hin kolfe beektaa waan qirqirsa nama birootti qirqirsaa dha kolfeen. Achi waa inni duuba akkanas gargalu qawweedha. Balaw. Wallah bunni achi balaadha. Sada maaliif? Dhahan yoo? Hin dhahan wallahi. Ishee. Abbaa abdii akkamitti dhahin reefee masa kana waa qaba jedhe. Abbaa abdii dhokatee jiraata na fakkaate. Dur gaafa gartee abiyyaan kun qabatini fincaanii waa bitadhee fakkeenya uffatuma rafuu keeyyatee dukkaana kana waa bitadhee dhufedhee yoonni waa kanatti gad deebi'a jedhu itti darban qullaa isaa qullaa deemu. Ishee rabbo. Hattuun keenyaatii fi kan South Africa akka malee hamtuudha. Halkan cabsitee sisseetti akka biyya keenyaa se'in. Mana gallee ganama sa'aatii 2 gabbaa osoo mana keessaa gabbaa. Halkan galgal sa'aatii 10 akka makriba mana galtee osoo balbala mana keetii akkana fuulduraan banne lafti galtee ganama gabbaata. Poolisa sodaa. Poolis Adamoo hattuun biyya sanii bara. Silaan mallee moo? Hattuu poolisa hin beeku bakka. Amma fakkeenyaaf CID jedhanii uummata uffata normaal qabu jira, ka poolisa oriijinaalaati jira, ka fikkaati jira. Atumaa kana shugguxii bitattee an CID jettee magaalaa kee baatee uummata irra waan goote gootee uummata wannaa gootee galte. Ka saamtu saamtee, ka hiitu hiitee, ka tumtu tumtee. Ajaa'iba. Poolisiin biyya Ara rabbisni haa bisu. durii akkasumallee amma dalasiifis. Nama yoo qabu jira. Yoomin afaan kenna keefdasisee sa'u seeta. Baalan jira. Koomee irras taa'e rabbii jedhe. Kota afaan kenna si barsiisna wallahi billahi. Choomina si goona. Maalin jira nama sagaleen dubbatu? Sagaleeni Wanti yaantuun yoo maas ta'e akkanumaan. isin illee sagaleen hin dubbattu akkanumatti jetti. Isi warri diaspora jedhan kuka afaanin dubbanne huumoo meeqa jira huumoo. Takka faa agartiin talteen takka riyaal maal jedhan riyaal amartii ta'e jedhan takka faa huumoo siin jedhe wanti kun dhiira modhattuu rabbi dambeessina gamma. Amartiin gaa. Komentii malee sagalee musiitu takka dhagi. Maal nama akkam sun nama moo suni wanti sun jinni ta'eeti abbo. Shakkiti. Wallah wanti sun jinni Oromoo ta'uu dha. Amma nama tokko soomanii walaal jedhanii takka sagalee sana min dhageenu. Dhiira moo dhaltuu nama hin beeku. Aisha mara fatoo gadi wadistiin argina. Maal nami arbi viidiyoo illee yoo bahuu baatte sagalee tanteeti yoo dubbattu moo nama sagalee tante sanii si beeku jira you are perfect. Nama jaarsa jaalaa badanii bakkasiin. Salaamu alaikum.
وما بلشي دي يعني دبتو تتبو أبا باردي ما مرة جدا بيلو ربي سنباسني أنت دياسبورا نامو نار أمرا نيغا بيا أمريكا رايت مراتي